Amas Odusi Bituto Qualisitima. One ajaibaati maybe ilmi isaanii quba qabaachuu mala namoonni murtaa'e quba qabaachuu mala Oromiyaa State University keessatti siidaan isaanii maallaqa siidaan biyya kanatti hojjetame riikardii ta'een hojjetame State University Oromiyaa keessatti argama miliyoona jahaan hojjetame jechuudha siidaan tokko. Hayyota kana raawwachiisan Vice Presidentii Oromiyaa State University yoo laatan daldala reef lafaa dhufa garuu hayyuu beekaa ilma abbaatii ba'e mul'ataa Hussein Saadato beena galatoofadhaa. Assawan hojja keessa tokko fi adda duree nama ta'ee nama lakkaa'u waan ta'eef seenaan yeroo hunda ni yaadata. Sagantaan kun sagantaa gaariidha. Kitaaba dhiyaate kana dubbisa laalaa waa hawwata jabeessinu ilmi isaanii Khalid Khalid Sheikh Muhammad Rashad ajaa'iba akkana. Gargaarsa tokko malee kophaa nama seenaa kana qabuutu ilmi isaanii taasa faawundeeshinii maal jedhee kitaaba barsiisee maal jedhee waan eegote waa'ee baasa seenaa hunda waliin qabatee lafaa qaba. Isaas bira dhaabbadhu boru hunda keenya eeggata. Hawan bira dhaabbadhu hawan quba qabaannu hawan bira jiraannu afaan keenya aadaa keenya miidiyaa keenya والمغرب إيدوما كينيا كوني هذا القرآن هذا تلو Sante kumara maal jedhasni fakkaate ani waan ummata Oromoo fi abbootii qabeenyaa Oromoo keenyaaf kan jedhu akka kitaaba kana qopheessee ummata keenyaaf facaaftan akkan kitaaba qopheessee kana ummata Oromoodhaaf facaaftan amaanaa jecha ummanni Oromoo hedduudha yeroo daawwaa fi ilmi ittiin haa baratanii Oromoo waliin naan gayaa jaanibee deebii keessa maal ta'a? Nama alaabaa Oromiyaa tana minuti Oromiyaa jennee faarfannu tana namni alaabaa tana tolche Sheikh Muhammad Rashad Abdulleeti jechuudha. Kan ammoo faaruu alaabaa tanaa itti tolche ta Oromiyaa dagaagi lalisi dagaagi jiraadhota nuti jennee bara ijoolleen ittiin barattu namni jala irratti tolche Muhammad qophee jaamanii jira amma lubbuun inni nama jiru akkasii jechuudha. Seenaan hedduu garaa nama nyaata. Nama akkana guddaate nama akkanatti Oromoo hojjete nama akkanaa kana gaafa dhufu biyya tana dhufu mana kiraa keessa mana xiqqaa shinti beetii hin qabne jechuudha. Mana xiqqaa san keessatti mana kiraa keessa du'ee jechuudha. Sila mootummaan biyya kanaa Prime Minister nama simatu ta'uutu akkas tahee jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Garuu waan addaa takka waan ajaa'iba isinitti hima. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee jechuudha. Siidaa hayyoota Oromoo keessaa jechuudha. Oromoo hanga ammaa dhaabbate keessaa siidaa qaalii irraa dhuma kan dhaabbatee jiru kan Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee jechuudha. Birrii Itoophiyaa miliyoona 6 kan ijaaramee jechuudha. Akkasii siidaan bareedaa ijaaramee fi ammoo akka inni laffeen wanni isaaf godhame tokkollee hin jiru. Foundation adda addaa jechuudha. Beekamtiin bakka adda addaatti sila maqaa isaatiin lafa gammoojjii keessaa bishaan baasuu mana barnootaa dhaabuu hospitaalota ijaaruu karaa tolchuu waan akkasiisanii gonkumaa hin gooneef jechuudha Oromoon kanumaan isinitti himuu barbaade. Seenaan nuti dubbatti ammoo seenaa namni nama saamu arginee jirra. Seenaa isaa nama hedduutu saamuuf yaale
garuu dhugaan ni kallattu malee hin jettu. Akkas isin jenna viidiyoo kana daawwadhaa. Kana ragaan kun olaal. Lammaffaa jalaal achirraa gadi dubbisa laal. Baruma biyya Masrii keessa turanitti afaan Oromoo raadiyoo Misraa akka dabru nama mootummaa Misraa takkaffaa irratti amansiisee bara 1958 daqiiqaan 15 akka dabarsamu ajajamee jira. Lammaffaa amma sadaffaa maal jaa? Ammas barootuma sanatti afaan Oromoo mootummaa Misraa qubee ofii hin qabu jennaan nama qubee afaan Oromoo bocuuf tattaafate jechuudha. Sababa qaba jechuudha. Sababa itti qubee tana bocu inni sababa qaba jechuudha. Lammaffaa erga hojiif gara Somaaliyaa dhufanii afaan Oromootiin qubee Laatiinii bocanii bara 1965 mootummaa Somaaliyaa dhiyeessanii mootummaan Somaaliyaatiis fudhachuun qubee Laatiinii afaan Somaaliyaa ittiin barreessuuf akka mijataa ta'e nama mootummaa Somaaliyaa amansiise. Mootummaan Somaaliyaa tunu qubee hin qabdu ture jechuudha. Gaafasuma ismaa sababa fa'aa ta'eef hundeessee jechuudha Somaaliillee wajjin jechuudha. Shanaffaan maal jaa? Qubee Laatiinii fayyadamuun bara 1965 kitaaba jalqaba laalachirra laala. Kitaaba jalqaba seenaa Oromoo keessatti fura afaan Oromoo jedhamu maxxansiisan. Haa ta'u garuu kitaabni kun maqaa Oromoo waan of keessaa qabuuf mormiin tokko tokko dura dhaabbannaan mootummaa Somaalii gabarraa sassaabuun gubee jechuudha. Gaafasuma Somaaliin Oromoon jaalattu jechuudha laal. Sababa qubee afaan Oromootiin barraaf jecha afaan Oromoo jecha Oromoo joo kitaaba san keessa jiruun gabarraa walitti sassaabanii gubanii jechuudha Somaalonni. Jaafarra baruma 1965 yeroo jalqabaatiif raadiyoo Somaalii afaan Oromootiin akka tamsaasu nama godhe. Torbaffaa alaabaa amma Oromoon ittiin boontu tan mootummaan Oromoo jala jirtu namni kaa'e Dr. Sheemam Rashaad Abdulleetii jechuudha. Amma argitanii akkas jechuudha. Sagantaan har'aa kun sagantaa kitaaba eebbisuu jedhee fudhatama. Sagantaa isaaf abbaa keenyaaf beekamtii itti kennu kan Oromoo hundi dhufee xiqqaa guddaan itti argamu akkasitti eegaa ture. Abbaan hojjetee nu agarsiise. Barreessee nu dubbise. Afaan keenya karaa qabsiiseeti har'aan tana karaa inni qabeessatti ijoolleen miliyoonni 9 Oromiyaa keessatti aadaa jedhanii barate. Miidiyaan inni daqiiqaa 15 jalqabe damdu guyyaa jechuun turaa sana deeqaa 5 fakkaata. Deeqaa 15 akkasitti guddachaa dhufe. Miidiyaan akkasii jalqabe sun biyya alagaatti jalqabame sun har'aan tana biyyootee kan dhageeffatan reediyoo kan dhageeffatan televezyiina kan dhageeffatan sagalee sadarkaa rakkachuu keenya filanne baay'ina isaa firii san isaa lama taa'e. Sheekh Muhammad Rashaad abbaa walaloota. Walaloo dandeettii walaloodhaa afaan Oromoo guddisuuf amantii keenyas cimsuuf barsiisuuf qabsoodhaafis nu walqaxxiisuudhaaf dhugaa dubbachuuf gaafa Sheekh Muhammad Rashaad Sheemam Rashaad Abdullee Hammaad yaa. Anamma. Dama sossoa jiruusa bakkee keenyaatiif ja'aatiif du'a ilmaan Oromoo jayinoonni haa ni deemna karaa guddinaa fuuldura bu'a mataan keenya haa guddatu ol ja'a mataa of dargaa
diinuma takkaa'uu galtu kanaaf isaan morma takka inni ilaalee taarika isaaniiti takka walii fedhan baduu isaaniiti walii Oromoo balleessuudhaaf walii jiru ilaalee qaba nama akkanaati Sheekh Mahamad Rashaad waan inni barreesse waan xiqqoota kan yaadannoo hijja akkam jirtan ergaan nageessi gaafadhee waan hin jiru warraaqa jechuun haqa ishii deemfachuuf takkaa'uu tikfachuudhaaf hafu jechuudha. Duuba wanni dhiirti isaa jettee warraaquun ofiin ka'uun akkaan barbaadamu maali jennee yoo gaafanne wanni natti fakkaatu afaan. Maaliif wanni taarika uummataa ijaaru afaan. Wanni aadaa uummataa hambisu afaan. Wanni isaan baratanii isaan barsiisan afaani. Kan isaan dalaganii isaan dalagsiisan afaani. Kan isaan dubbatanii horii horan afaani. Dachiin warri afaan tokko dubbatu irra taa'u kan warra afaan saniiti. Istimaarri yookaan galtuun cunqursaan biyya sun keessa buluu hin dandeessu. Yoo afaan sanitti duurtee ummata ajjeeftee warra afaan sanii dubbatu ture afaan ishii barsiiste malee